Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan jimaataa bitootessa 3 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 24 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti. Himannaa Itiyoophiyaan kaleessa dhiyeessite kan hidha Abbayyaa haleeluuf turan nan qabadhe jette sana Eertiraaf riphxe loltoonni Benishaangul soba jedhu mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati. Abukaatooleen durataa Koongireesaa Federaalaa Oromoo ka Dooktar Mararaa Guddinaa har'a mana murtiitti akka mirgi wabii maamila isaaniitiif kennamu gaafatanii jiru. Abukaatoolee san keessaa tokko dubbisnee jirra. Walga'iin paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadegiif paartiilee mormitootaa gidduutti jalqabame har'a marsaa afuraffaaf geggeeffamee jira. Hoogganoonni mormitootaa kanarratti maal jedhu? Lameenuu oduudhaa booda dhiyeessina. Abbaan Gadaa Booranaa Haaraan Kuraa Jaarsoo abbaa gadaa waggoota dabran geggeessaa turan guyyoo gobbaarraa baallii fuudhanii jiru kaleessa. Kanarratti immoo qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleessa oduutiif gara jaallannitti adeebinu. Eertiraarraa kan ka'an gareen riphxe loltootaa hidha laga Abbayyaa haleeluuf itti sosso'anii karaatti barbadaa'an jechuudhaan kan sabaa himaan mootummaa Itiyoophiyaa kaleessa gabaasan mootummaan Eertiraa quban qabuu jedha. Ministeerri Deetaan Waajjira Dhimmootii Koominikeeshinii Itiyoophiyaa obbo Zaadiq Abrahaa maqaa dha'uudhaan Bloomberg akka gabaasetti riphxe loltoota Beenishaangul Gumuz keessaa 13 Eertiraarraa ka'anii haleellaa gaggeessuuf ituu yaalanii ajjeefaman jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabra Masqal gama isaaniitiin tiwutariidhaan deebii Bloombergiif erganiin himannaan kun olola akeeka shiraa tokkoof dursee oofamaa jirudha jedhan. Itti gaafatamaan garee riphxe loltoota Beenishaangul Gumuz obbo Abdul Wahaab Mahadii deebii kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa waraana ka jirru ta'us qabeenya uummataa ka ta'e hidha laga Abbayyaa haleeluu fi yaaliin goone tokkoyyuu hin jiru jedhan. Riphxe loltoota kana keessaa 7 gara Sudaanitti miliquuf ituu yaalanii humnootii Sudaaniin qabamanii mootummaa Itiyoophiyaatti dabarsanii kennan jechuun kan sabaa himaan mootummaa Itiyoophiyaa gabaasuun ni yaadatama. Obbo Abdul Waahib garuu mootummaan Itiyoophiyaa jalaa miliqanii kanneen qabsoo keenyatti makamuu fi sosso'an malee hidha Abbayyaa haleeluuf ka bobba'an hin turre jedhaniiru. Zimbabwee gama kibba bahaa fi dhiyaa keessatti baatiin muddee erga seene as lolaa bishaanii guutee lubbuu nama 246 galaafate kanneen 2,000 ta'an immoo manaan ala gochuun ibsamee jira. Hanqina maallaqaan rakkataa jiru mootummaan Zimbabwee badii lolaan bishaanii geessise kanaaf hawaasa addunyaatti gargaarsaaf iyyataa jira. Aangoonni akka jedhanitti daandileef riqichi jiran lolaa kanaan kan fudhataman yoo ta'u naannoo tokko tokkotti hawaasni ollaa walii jiruyyuu wal quunnamuu hin dandeenye. Zimbabween caama marsaa lamaa dhaqqabeen erga dhahamtee booda reefuu bayyanataa kan jirtu yoo ta'u amma immoo lolaa bishaanii midhaan facaafame barbadeessee jira. UNICEF waggaa darbe akka jedhetti Zimbabween waggootii darban 15 keessatti haala mul'atee hin beenneen daa'imman ishee hanqina nyaataan gidiramaa jiru. Raashaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa keessaa harka qabaachuu fi dhiisuusee mirkaneessuuf qorannaa mootummaan federaalaa gaggeessu keessaa abbaa alangaa muummicha haaraan kan Yuunaayitid Isteets Jeef Seeshins of baasanii jiru. Seeshins kamisa kaleessaa oduu gabaasota waliin kan wal argan yoo ta'u kunis gaazexaa Waashintan Poost filannoo Ameerikaa dura Ameerikaatti ambaasadara Raashiyaa Sergee Kisliyaak waliin yeroo 2 wal arganiiru jechuun ega gabaasee booda odeeffannoo kanas yeroo aangoo haaraa kanaaf muudamuu dura mana marii bakka bu'ootaa duratti falmii gaggeeffame irratti hin ibsine jedhee gabaase. Seeshins yeroo sana waa'ee filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa ambaasadara Raashiyaa waliin dubbataniiru yoo ta'e gaaffiin jedhus dhaga'amaa jira. Kakatee sobe jechuudhaan
aangoo akka gadhiisuuf deemokiraatonni hangi tokko gaafataa jiru. Seeratumtoota hangi tokko paartilee lamaan keessaa koree qorannaa gaggeessu keessaa obbaasuu qabaa jechaa turan. Doonii nammaleeyyii kan Ameerikaa ta'uu hin ooltu ka jedhamte ajaja waraanaa Taalibaan ajjeesuu ishee aangawoonni gameeyyiin kan Taalibaan beeksaniiru. Namni kun waraana Yuunaayitid Isteets ka ta'e Sergeant Bow Berghaadil qabatee ture. Miseensa waraanaa Ameerikaa kun waggaa 3 dura gara Afgaanistaanitti lamuu hin dhufin jedhamuun gadhiifamuun ni yaadatama. Waraanni Ameerikaa har'a VOA'f akka ibsetti waraanni Ameerikaa ta'e kan Afgaanistaan kamisa kaleessaa Paakistaan keessattis ta'e naannoo daangaa Afgaanistaanitti haleellaa samiirraa gaggeesse hin jiru. Maddeen Taalibaan har'a akka mirkaneessanitti ajajaan waraanaa ajjeefame Qaarii Meeyraaj namoota lamaan haleellaa misaayilaa Ameerikaa kutaa kibba bahaa Afgaanistaan kan naannoo daangaa Paakistaan irraa kutaa Koost jedhamtutti ajjeefame keessaa tokko jedhu. Gareen riphxe loltoota miseensa waraanaa Ameerikaa ka ta'e nama kana hidhaa waggaa 5 booda waggaa 3 dura gadhiisuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kaleessa galgala bakka buufata doonii Virjiiniyaa keessaa doonii waraanaa haaraa tolfaman yeroo daawwatanitti baasii ittisa biyyaaf ramadan ka dabalan ta'uu irra deebi'anii beeksisan. Jaakeetiif koofiyaa waraanaa kakaatan Tiraamp doonii waraanaa USS Gerald Ford jedhamtu kan baasii doolaara biliyoona 12.9 ishee barbaachisu daawwatan. Doonii waraanaa hanqina maallaqaatiin hojjetamuun irra ture danqamtee jirtu kan gara dhuma waggaa kanaatti maallaqi barbaachisuuf ramadamaaf jedhamee eegama. Iddoo kana daawwachuun isaanii baasii waraanaaf oolu dabaluu isaanii akka fakkeenya tokkotti akka itti gargaaramaniif gargaareera. Yemen gama kibbaa keessa ka jiru maadhee shakkamtoota Alqaayidaa waraanni Ameerikaa samiirraa haleeluu jalqabuusaa aangawoonni Yemeniif kanneen ijaan argan dubbataniiru. Aangawoonni Yemen akka jedhanitti manni hoogganaa Alqaayidaa qiyyaafata jiru keessaa tokko yoo ta'u haleellaan kunis jimaataarraa kutaa Shaabwee keessa ka jiru Waadi Shaabam keessatti lafti yeroo barii gaggeeffame. Kutaa ollaa kataate Abiyaan keessattis haleellaan kun itti fufeera. Siviilonni miidhamuu hin oolan jedhu jiraattonni naannoo. Haleellaa ammaa kanarratti aangawoonni Yuunaayitid Isteets deebii kennan hin qaban. Oduun keenya kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abukaatoleen durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo ka Dooktar Mararaa Guddinaa akka mirgi wabii maammila isaaniitiif kennamu arra mana murtii gaafatanii jiran. Manni murtii immoo akka abukaatoleen sun iyyannaa isaanii barreeffamaan dhiyeeffatan ajaje beellama kabiraa kenne. Dooktar Mararaan eega mana isaaniitii qabamanii waaltaa qorannaa yakkaa federaalaa maayikalaawii jedhamutti hidhamanii baatii 3 guutuu dubbatu abukaatoleen isaanii. Kanarratti Tigist abukaatoo Dooktar Mararaa obbo Wandimuu Ibsaa sobsistee jirti. Kuno. Dooktar Mararaa Guddinaa erga hidhamanii mana murtiitti dhihaachuun kuni lammataati. Beellamni yeroo darbee jechuunis hangaafa guraandhala 16 bara 2017 sa'aatii jedhameen dura manni murtiis jijjiiramee abukaatonii fi maatiin bakka hin argamnetti qaama shan wajjin himamte jechuudhaan himatichi itti kenname Dooktar Mararaatti. Innis abukaatoon isaa waan achitti hin argamneef beellamni dhihoon yeroo gabaabaa keessatti akka kennamuuf mana murtichaa gaafatee ture. Har'a mana murtii olaanaa Lidataa dhaddacha 19ffaa irratti himannaan Dooktar Mararaa irratti baname sun dubbifame. Dooktar Mararaan maaliin akka himataman abukaatoon isaanii obbo Wandimuu Ibsaa akka kanatti tarreessan. Himannaan isaanirra dhiyaate himannaa shororkeessaati miti. Himannaa yakka iddileeti. Kunillee maalidhaa? Kan isaanirratti dhiyaate yakka bakka namoota walitti kassasani namichi mata duree yakka sanii amma fakkeenyaaf himannaan kun kan Dooktar Mararaa faati nama 5 ta'anii qaama 5 ta'anii maqaa Dooktar Mararaatiin himatamu. Maal jechuudha? Mararaan mastermaayindii yakka amma jara 5 kana jechuudha. Kan haqallee mormirratti kaafne of durallee mormitti hin kaafna. Jarri kun waliin qunnamu. Mastermaayindiin hin jiru nama kana keessa. Dooktar Biraanuun kan of danda'anii. Dooktar Mararaan kan of danda'anii. Dhaabaanillee yaadaanillee walitti hin dhufanii. Jawaar Mohammadillee akkuma sanii. Isaatiif onnellee akkuma sanii. Tokkoffaa mastermaayindiin qabu. Haalli isaan walitti dhufuun hin jiru. Haa ta'u malee himannichi garuu mataa isaatiinis akka itti hirmaatanitti
kun keewwanni biraa immoo 486 laayii jalatti. Inni keewwatichi kun maal jedha? Yoo baay'ate waggaa 3 agarsiisa jedha isaa. Hidhaa yeroo salphaati. Yoo baay'ate waggaa 8 jedha. Gaafi himannaa irratti abbaan alangaa yeroo hunda kan lubbuu ajjeesu umrii guutuu jedhee yoo himate ragaadhaan haga waan san burden of proofiin abbaa alangaatirra jira. Burden of proofiidha yoo qulqulleessin akka gama bukaattoo himatamaatitti yookiin immoo akka seeruma yakkaatitti illeedha kan tilmaamame kun hundi isarratti murtaa'a jedhamee yaadamu. Maaliif carraan walii yoo jiraate caalmatti seerri eenyuun gargaara shakkamaa san gargaara jechuudha. Kara shakkamaatitti akka gargaarutti deema jechuudha. Kana inni xiqqoo keewwanni ulfaatu kappi jechuu danda'u keewwata 238 tuqaa tokko. Isa kana jalatti maalidha? Mootummaa irratti akka hojjechuudha inni keewwanni kun. Mootummaa irratti akka hojjechuun kun baati humna fayyadamuu, dhaadachuu, aadmaa taasisuu, mootummaa federaalawaa yookaan immoo mootummaa naannoodhaa diiguu kanneen hojjechuudhaaf uummata kakaasuu jedha. Kana moggaa laalle tokkoffaa Dr. Mararaan mootummaa naannootis ta'e mootummaa federaalawaa kan inni diigeef hin jiru. Akka obbo Wandimmuun jedhanitti himannaan Dr. Mararaa irratti baname yakka idileetiin. Wabiin abbaan alangaa dhiheeffachaa jiru garuu wabii shororkeessummaa akka ta'e dubbatan. Himannaan kan dhiyaate keewwata yakka idileetiin. Ragaan Dr. Mararaa irratti dhiyaate immoo guutumaa guututti ragaa shororkeessaa. Maal kan shororkeessaa? Bakka ragaan sun dhufee waan hin gaafanneef isaan dhiyeessan. Maali ragaa kun himannaadhaaf keewwanni itti himatame yookiin keewwanni ragaan itti funaanname walitti dhufu waliin argu. Yakki Dr. Mararaan ittiin shakkaman mirga wabii hin kennisiisanii jedheen gaafadha. Gaafii mirga wabii gaafanne mirga wabii kana kan gaafanne bu'uura seera Itoophiyaa kan bara 1997 bahe. Maal jedha inni kunniin amma keewwanni 9 keessa jira mirgi wabii eeggamuu qaba. Itoophiyaan seera addunyaa hunda kabajuu qabdi kan jedhu kanallee seerri Itoophiyaan illee fudhatee jira. Kanarratti hundoofnee mirga wabii gaafanne. Gaafii mirga wabii eegsisuudha abukaatonni gaafatan manni murtii ilaaluudha. Beellamni mana murtii bitootessa 9 bara 2017 qabameera. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenya kabiraatti deemna. Walga'iin paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadegiif paartiilee mormitootaa gidduutti jalqabame arra marsaa 4ffaaf geggeeffamee jira. Haasawa paartiilee gamlameenii kana eenyu akka hoogganuuf eenyu akka irratti argamu ammallee murtoofnee jedhu mormitoonni walga'ii kana irratti kanneen hirmaatan jechuudha. Miseensa koree hojii gaggeessituu Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa Finfinneetti bilbilee waa'ee kana irratti dubbiseen jira. Akkana jechuun jalqaban. Mariin har'a ammoo isa torbee darberraa kan itti fufeedha. Garuu wanti hubachuu dandeenye sadarkaan marii keenyaa kan torbee darbee isaatii kan ji'a tokko kan ji'a lamaan dura jalqabamerraa wanti achi butate hin jiru. Har'a kan irratti mari'achuu dandeenye tokkoffaa mariin suni mata dureen isaa maal jechuu qabaa jedhu. Inni kaan mariidha jedhu, inni kaan wal falmiidha jedhu, inni kaan immoo diriddiriidha jedhu. Gama keenyaan akka madirakitti kan dhiyeessine nuyi diriddiriidha malee marii yoomuyyuu gaggeessuudhaaf hin dandeenya. Walfalmii immoo bakka target group yookaan ummati argamanitti walfalmii gaggeessineetu ummati akka imaammata keenya sagantaa keenya ragaan goona malee asitti walfalmii hin barbaachisu jennee gaafannee mata dureen kun akka nuu qabamu gaafannee warri kaan immoo kanuma mataa isaanii yaada isaanii dhiyeeffatanii mata duree kana murteessuu irratti illee utuu waliin galin irra dabarre. Arraa sana irratti walii galtanii hin xumurre jechuudha. Moggaasuu irratti walii gallee hin xumurre. Lammaffaa irratti kan irratti haasofne seensa marii sanaati. Seensa ilaalchisee rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaaf walitti dhufnee dubbachuudhaaf waliigaluu kan jedhu sana seensa tokko irratti waliigalleetu baane gaa. Kanuma duraan dubbatame eenyu akka geggeessuuf eenyu akka taajjabdummaan argamuun irra jiru kan silaa murteessuu maltanillee hagammaatti bira hin geenye jechuudha. Hagamma yoonaatti bira hin geenye egaa ishattaanutti bira geenya immoo bira hin geenyu kan jedhu kana sodaataa jirra. Amma darbetti wanti paartii keenyas gammachiisu, wanti madirakiin gammachiisu, wanti gara fuulduraattis abdachiisu hin jiru. Dhugaama dubbachuudhaaf dukkanaadha haala paartiin aangoorra jiru haala inni itti dubbatutti.
Duraan ka jettanii marii kanaaf faara tolaa kennuudhaa fi marii kana abdiidhaan itti deemuudhaa fi kanneen silaa marii kanatti hirmaatanii bu'aa argamsiisuu danda'an hoogganoonni keenya mana hidhaa jiran hiikaman ka jedhu dubbattanii turtanii labsiin yeroo hatattamaa amma Itoophiyaan keessa jirtus kaafamuu qaba jettanii dubbattanii turtan. Waa'ee sanaarra marii keessan irratti kaastan moo hin kaasne? Har'as kaafneerra yeroo mariin geggeeffamu guyyaan irra dabarree hin jiru. Haala mijeessuudha jenneetu gaafanne suni. Ingilizanyaadhaan confidence building measure jenneetu walamantaa uumuu tarkaanfii sanaa mootummaan biyya kanaa nuuf fudhataa hin jiru. Haalli irratti mari'annu ammallee mijaa miti jennee komii keenyaa karaa durataa madirak yaada qabsiifnee jennaan kana ajandaa irratti qabamuutu irra jira malee amma dhiyaachuun irra hin jiru jedhaniitu paartiin aangoo irra jiru falmii guddaa kaasanii haaluma kanaan egaa hamma danda'ame itti adeemnee ilaaluudhaaf yoo hin danda'amne immoo nuyi faayidaa ummata keenyaa dabarsinee kennuudhaaf waan hin barbaannee fi tarkaanfii gara fuulduraa keessatti fudhannu gaa nuyi waliigaltee qabna jedheenan ummata keenyattis odeessuun barbaada. Walumaa galatti deemsa walgahii kanarratti hafuura maaliitu mul'ata? Hafuurri karaa lamaan mul'ata. Tokko namooti achi keessa jiranuu bifa lama qabu. Paartii aangoorra jiru wajjin kan walii galanii silmaa'oo kan wajjiniin turanii wajjiniin deeman jiru. Karaa biraatiin immoo lammiin keenya kan nutti dubbatu maayinni jarri kun yeroo bitachuudha. Yeroo bitachuu jechuun immoo caasaa isaanii kanaan dura ummati cabsee nu isin hin filanne nu hoogganuu hin dandeessan jedhanii deebisanii suphachuudhaaf yaalaa kan jiranudha. Dhugamu dubbachuudhaa fi rakkina biyya keenya hiikuudhaa fi taakku tokkollee achi butataa hin jiru. Miseensa koree hojii geggeessituu Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Biyyoonnis carraanaa kenneef isin galatoomfadha. Amma yeroon galgala keessaa 2:47 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 47 dabree jira. Abbaan gadaa Booranaa 71 Kuraa Jaarsoo kaleessa abbaa gadaa duraa Guyyoo Gobbaarraa baalli fuudhan. Gadaan Booranaa bara 456 jalqabee odoo gargar hin citiin agammaa ga'e. Abbootiin gadaa amma baalli fuudhan hayyuuf meedhicha bakka buutota gosootaa keessaa filachuudhaan ka waliin hojjetan qindeeffatanii ganna 8 dhufan Boorana bulchuuf jiru. Kanarratti soraan qophii qabaa gara saattan sin dabarsa. Warra jilaa hoofuu yoo jenne hoofu nagee jecha akka nagaan fuutanii nun beenna. Yoo abbootiin gadaa baallee walirra fuutu kana akkana jecha jil nagaan obbaafattanii jedhanii nagaa wal fuudhan akkam ooltan. Abbaan gadaa Booranaa 71 Kuraa Jaarsoo kalee baallee fuudhe. Abbootiin gadaa Booranaa hamaqaa walii galaa yaamaniini adula. Warra kun hedduu baallee fuudhe. Gadaan Booranaa 3 Angafii Harboora Hawaxaa fi Konnitu Harboora meedhichaaf balleennum jedhaniin abbootiin gadaa 3 nama baallee fuudhani. Abbaa gadaa Harboora Kuraa Jaarsoo, abbaa gadaa Konnitu Boruu Diimaatii fi abbaa gadaa Hawaxoo Taarii Jaldeessaati. Abbaan gadaa 3 cuf jalattu hayyuu jira. Hayyooti warra gos keessaa filatamaniitiin akka ittaanaa tolchaniitiin lallaban. Booranni damee lam qaba. Sabboof goona. Yoo fakkeenyaaf abbaan gadaa fiixeen sabbu ta'e goonatti ittaana. Yoo ammoo goona ta'e sabbootti ittaana. Akkana jecha namu wal to'achaa yaa'a. Abbaan gadaa Booranaa haqara gadaa yoo galgalooti. Barhum 1456 keessa baallee fuudhe. Gaafas jalqabee gargar hin cin gadaan. Gadaa yoo galgalootuun durattuu Booranii gadaa hedduun bulaa ture. Sussun ammoo tokko gargarii jeccetti. Gadaa suniin gadaa maxaloo jedhan. Bari suniin abbootii gadaa hin lakkaa'inii fi hedduu jirgar jaarraa 11 lammeessoo keessa. Bari 1456 ka Booranni gadaan bulsunitti addunyaan maan keessa jirti. Ameerikaan ammaan tan maqaa guddaa qabdu tunin gaafas Yuunaayitid Isteet jedhamuufu ganna 320 tafaaf namu gamumgamaan waraan guurrate daarii babal'ifachuu fi addunyaa gamgamaa keessaa walti yaa'a. Namni maqaan isaa addunyaa keessa beekamu fakkeenyaaf qorataan Xaliyaanaa Kiristoofor Kolomboosii fi qorataan Poorchugaal Vaaskoo da Gaama baruma kana keessa addunyaa haaraa barbaada Atlaantik gama maanti jira jecha Afrikaan garam jecha odeeffachaa yaa'an. Gadaan Oromoon gaafa addunyaan bifa dhabdeetiin huufuu akka bultuun dhabdu sunitti jalqabde ammallee ittumaan buluu jirti. Abbaan gadaa Booranaa kalee barraa qaanuu baalli fuudhe.
warri amma baallee fuudhu kun kaan gamme kaan kuusa kaan dabballe kaan raabtaha as ga'e. Gadaan Booranaa adulajaa qabdi. Maqaan isaaniillee walumatti akkuma reefulli jenne maqaa akka qaban kaaniin hayyuu makkala jaallab qaalluu jedhaniiti nama damee gargaraatti bulcha. Dameen cuftinu qooda hujii ofii qabdi. Namni abbaa gadaatii dubbii himu bokku. Ollaan abbootiin gadaa keessi godaanan gadaan Booranaa sadeenuu ollaa ofii qabdi. Yaa'i aadaa jilaatii fi waan hedduu keessi godaana. Kanaafuu yaa'i gooroo godaanee jedhan yoo eebbisanillee gooroon yaa'a nagaallee jedhan. Boorannis laa akka paartii yoo yaamani gogeessu kan paartii 5 qaba. Baalli ganna 8 gogeessu kan cufirra marti. Namuuyyuu gogeessi isaa baalli fuudhuuf qophaa'u waan itti dhiyaatuuf durattuu qophaa'a. Paartii tanaan gogeessu kan lubshananillee jedhan. Nami cufti gogeessuu fi keessatti lalatu beeka. Yoo abbaan gadaa baalli kennu nami gogeessisa keessaa hedduutti jalaan dhufa. Adoorsan jennu gadaan Booranaa akka silaa afaan biyya tanaatti konstituushin yookaan ammoo seera ittiin bultu 370 qabdi. Sun qophiittaantu keessatti deebina. Dansooma aadaa Oromoo tana himanii keessan baane yuuneskoolleen akkuma turteetiin aadaa gadaa Oromoo tana irraa beettee fi akka addunyaallee fakkeenyu taate jetteetiin galmeessiteef tana haganum jenna. Yuuneskoon aadaa Oromoo tana galmeessuun hagam isin qarqaartii jedheetiin jaarsaa argaaf dhageetti Dooktarummaallee kanumaan jedhaniitiin kennanii fi dooktar ulfinnaa kennanii fi dooktar Borbor Bulee dubbise. Kun qarqaarsu guddaa'e. Aadaan tuni jabaattii namni hin guddataa hin jaalatan. Gaafa mootummaan lafiin dhufiin gaafa barnooti lafiin dhufiin haa mangistii lafiin dhufiin ka islaama kiristaanummaan lafiin dhufiin beektaa akka duriitiin dhuftaanii himaniini. Kanaafuu guddaa nama gammachiin ulfeeffama. Mootummaan addunyaa amma akkumatilleen jette gaafa gadaan jalqabde gaafa Oromoon gadaan buluu jalqabde biyyitinu akka biyyaatti hagi tokko yayyabamne mootummaanu akka mootummaatti yayyabamne amantiillee nagaan lafatti hin babal'an bar dhiphuu bal'innaallee adoo gargar hin citinu as geette jabeenni maanta akkana siin gahe. Tokkoonni asiin gahe laftillee ni naftee fi akka laf biyyaa yoo ni jennu giddu islaama kiristaanallee hin tolchine. Gadaa kana amma akka mangistii mootummaan namaan bulchu kan hin hanqanne fi aadaa fuudhaa aadaa dhaalaa. Aadaa buusaa aadaa gonofaa hayyuu ati gartee kee babaafeessee ati gartee aadaa namni ittiin fidamuu danda'u. Aadaa akka dhugaa beektaa amantiillee of keessaa qabdu bulchiisuu of keessaa qabdu giddeessuu of keessaa qabdu eegaltu wal eegalu of keessaa qabdu. Aadaan akka kan aadaa dansa karaa eelni jabeeffatanii ilmaaniitiin jabeeffatanii marraa bisaa wal dhageettaa sooratanii aadaa dhaalaa sana dhaalaa kidanii hin damnin tolchanii fi amma fakkeenyatti nadheen tokko yoo fuudhan ka gosaati danda'anii dabsuu hin danda'an. Dhiisii jibbeellee xiyyaa jechuu hin danda'u. Oduu dhiisii jibbeellee isiin kama gosaati jedhan fakkeenya qahee jedhan kan namni itti naanna'u hirree jedhan ka eelaa kan jaalla jedhan ka waan rakkoo dhuftu geessu eela kan cifu wal eegan qabati nama eeguu jiru karaa itti waliin gargaaran nama rakkata kana hin to'atan namni kun waaqaan dhabmoo ofiin dhabe ka ofiin dhabe gosa kennan ka waaqaan dhabe horii itti dubbatanii kennan yoo nyaafi loon dhibba nama irra fuuf 99 kennan waan barii nama dadhabsiisu yaalini. Kanaaf duuba aadaa ittiin bu'an kanatti aadaa dhugaati aadaa gumboollee hin qabne namni kiyyibuu hin danda'u namni lufuu hin danda'u namni wal dabsuu hin danda'u horii obboleessuu wal irraa guuranii giddiin irra guuran luboo medhanii. Eenyufa jabeessite aadaan tuni? Muka buyyoon jabeessi namaafan jabeessi jaasiraafan jabeessi daa'im dhalatiin jabeessi namseen kan lallaafisee dirii fulaan gaafii. Bokkuu jechuun maal jechuudha? Bokkuu jechuun nama abbaa gadaa jiraan tolchu kaabee tawaan jira kan nam durii sabbaa. Jiralli abbaa gadaa mirgaan qubataa jilsa yoo godaananillee qara isaa yoonni hin godaanii namni yaa'ee godaanuu hin danda'u namu jilgadaa kan itti mataa jedhu gar dubbiitiin caalu gara aadaatiin caala abbaan gadaatu waan eegasaati malee wanni hojiin jiru akka waan amma yaa kanaa inni marra gorsa jira fakkeenyaaf. Gorsa abbaa gadaati. Akkas milikeetayyuuti biyyumisi lallabamne gorsanaan bokkuu murtoo jedhanii dhaqanii bokkuu muranii bocanii itti kennanii bokku. Yoo fakkeenyaaf hojii irra buusan bokkuu tan irra fuudhani. Irra fuudha yoo durii buqqisan kaaniin buqqisan jedhu beektam. Ayyuun buqqisan jedhan yoo hojii irraa buusan. Abbaa gadaa hoo? Amma fakkeenyatti abbaa gadaallee sunuma. Qaalluu hoo? Qaalluu hin tuqan hin buqqisanillee waan tokkollee hin tuqan. Qaalluun akka amantii abbaa amantiiti sila. Akka abbaa amantii dhaqanii muudanii. Boonanni qaalluu hagam qaba? Qaalluu 5 qaba. Qaalluu 5 jechuun kan. Yookaan qaalluu yookaan ladu 5 jenna. Qaalluu ladu jedhani. Yoo qaalluu muudan abbootiin gadaa maan taati? Maan tolchitiif dhufte? Loon qabattee dhaqxeetti muudi dhaataa dhufteetti warra karnatteetti loon kennitiif. Yoo qaalluu muudan wanni dhaatan sirbi dhaatan yookaan wanni dhaatan faan maan?
muudi dhaasan. Fakkeenyaaf manaadhaan. Muudi nuura foo'ee badhaasaa yaala yayyaaloo odaa humbaa bulee badhaasaa. Ambeetta karaa babbaankaan humbi tuulee bule barii gaadii jireenyaa ollee sirrii jedhanii kaalloo qaallumaan faarsan. Abbootiin gadaa yoo hojii namaa hojjetu warra uummata hojii namaa hojjetu qaalluu warri hojii namaa hojjetu warra kaneen nuti hojiin qarqaar maan jennaan warri jilaaf jedhee godaana ardaa qubatanii jira gar cufiyyaa hojii ofiin hojjetu eentu hojiin qarqaara yookaan eentu horiin qarqaar waa warri qabu. Ganni 8 kan nama gosaa qarqaaraa bitta haatoo guurresan jedhan nama bakkeen namni tokko yoo hayyuu lallaban nama qarduun namni warraan fudhatee ilmi badaa'edha namni dubri fuutuu qaba makkalee horii isaa baasa. Fedhiin baasan horii kan. Fedhiin baasan aadaan baasan. Haatoo yaa baasan hin dubbata gochiin dubbata kun warri gooroo jiru wa dubbanna guyyaa waaqii karaa gosaa hachuu horii itti aani. Horii guuraniif kan maqaan haatoodha. Haatoo. Yaallee horii kayyoo kennan kan innillee abbootiin gadaa kun makkali isaallee hin qoodaa fi beektaa of jallaatti nyaatu. Warris qarqaaruullee hin qooda. Eeloo yaa'in godaananii duuba haatoo tana makkal kana dhaqee yaa'ee guuraa fi loon gaangee jedhanii qaraayyuu tokko lallaban gochi loon 30 naqattiin gaangee bitanii fi makkal tolchanii fi haatoo harma gargaaran gosa wati ammayyuu tokko yoo inni gosa ofii hojjete yoo yuubamu gan 8 qabooranaati gadaa waan gadaa hojjeta. Gan 8 dudduubatti yuubamuudhaan kaan amma gosa hiyyeetti haraa'eel qabdu waan badee kaan to'a. Yoo baalli fuudhuuf dhufan seerguutanii jira maan jechaa dhufan. Yoo warra achi gad ba'an kaan magaalaa sun afuufan. Torbaan baallii kaan. Nam torba baalli fuudhaa warri torbaan baalli kun magaalaa afuufaa dhufan. Afuufaa dhufan. Marroo hagam afuufan. Adoo afuufaniitti itti dhiyaatanii xammallee afuufanii tasadeessoollee afuufanii ijaajjan. Amma warri kaayyoola qopheeffanii jala afuufa. Warri baalli kennullee yaa qophoomnee jechuuf magaalaa afuufa. Amma ol duudan duuba. Ol duudanii baallee warrirra fuudhan. Warri amma yoo baalli fuudhu kaan du'a hagara kaaniin afuufa. Afuufa galtuu wargariin kutu. Abbaan gadaa baalli itti kenne baalli fuudhe torbaan baalli namni torba baalli fuudhe eegi hargad yaa'an maan jedhan fardaayyaa warri kun adoo fardi yaabbanne maan jedhan. Gada eleetti yoo farda tolba kan waa gadaa yaasa damla gadoome akka rakaan doorii malee gadanii raga moonaa keessa hagol olchan kabaalli walteebbise walta kennakaan waa gadaa yaasa eleetti fardi qor. Yoo magaalaa tafuufa gara amma kaanii itti gala kaan dura goraa kaan horii fi moonaa deeffata. Fuula afuufaa dhufama funamma dhaawataa dhawaa dhufama ka warri itti gala kaan dura gor malee funamma horii fi moonaa deeffata eegi furanii am turumbaa sadeessoo wal jala afuufan gurraaniin dhagaanii yoo warri kaasuu warri lagal enam horii deeffata. Dr. Borboriin galateeffan qophiitaan hin fixanne seerii booranni buluun konstituushinii akka jennu kana 370 cufaa kamitti caala qophii torbaan dhufuuf deebina gam kiyyaan nagaa